Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota TV Fafaina biyya keessaaf biyya alaa mana keessan teessanii karaa foddaa TV fi marsaalee hawaasaa sagantaa keenya hordofaa kan jirtan akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa marti baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 2021ffaa isaa yookaan akka lakkoofsa biyya keenyaatti kan bara 2013 nagaan isin ga'e. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ውድ የቲቪ ፈፈይና ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2013 ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። Hello everyone, happy Ethiopian Easter of 2013. This is Ifefayina Television. We do have different programs to celebrate the day of resurrection of Jesus Christ. Do stay with us. Keep watching Ifefayina Television.